Social media kamiyyuu irratti World's Smallest Serial Killer yookiin ammoo daa'ima xiqqaa addunyaa kan lubbuu hedduu galaafate jettanii sarchii gootan maqaa Amarjit jedhu argachuun waan hin oolle. Amarjit kan dhalate fulbaana tokko bara 2001 biyya Indiyaa baadiyyaa xiqqoo Manipur maatii Sa'aadaa keessaa ture. Maatiin Sa'aadaa maatii bal'aa ta'us hiyyummaan garuu ollaa isaanii ture. Haati warraa Sa'aadaa ijoollee kunuunsuudhaan kan jiraattu yommuu ta'u, Sa'aadaan immoo guyyaa guyyaan waan argate dalagaa ijoollee ofii guddisa. Yeroon boodas maatiin Sa'aadaa iddoo jireenyaa jijjiiratan. Kun immoo maatii Sa'aadaa keessaa ijoolleen guguddatte ollaa waliin gadi baatee akka taphattu carraa baniif. Yeroo kana ture Amarjit carraa argate hundatti fayyadamuun ijoollee ollaa isaa jiran hundaa tumuu, doorsisuu akkasumas miidhaa irraan ga'uu kan eegale. Haa ta'u malee namoonni naannoo san jiraatan tumamuu ijoollee isaanii caala kan isaan yaachisu jireenya isaanii oofuu waan tureef kanaaf iddoo hin kennine. Yeroon boodas maatii kana keessaa wanti hin baratamne uumamuu eegala. Gaafa tokko mucattii maatii Sa'aadaa keessaa taate takka guyyaa guutuu ijoollee ollaa wajjin taphataa ooltee halkan hunduu gara mana isaa ofii gale. Guyyaa sanarraa eegalee garuu namni mucattii tana arges ta'e waan isii mudate dhaga'ee hin jiru. Bineensi isii liqimsee yuusuu hin dandeenye. Namoonni ollaas baduu mucattii hubatanis garuu ka gaafate hin turre. Ji'oota muraasa boodas maatii Sa'aadaa keessaa daa'imni xiqqoon dhalatti. Yeroon booda garuu isiinis ni baddi. Wanti obboleettii isii mudate isiillee waan hanqateen fakkaatu. Ammas warri ollaa badiinsa daa'imattii hubatanis ka gaafate hin jiru. Amma garuu namoonni naannoo hundi maatii kana ija shakkiitiin laaluu eegalu. Yeroo kana wanti ulfaataanii fi raajii maatii kanaa hiiku tokko uumame. Bara 2007 haati Chanchan jedhamtu takka ilmoo ofii mana barumsaa geessiti. Barumsa boodas haati ilmoo ofii fudhachuuf gara mana barumsaa yommuu deemtu intala ishii mana barumsaa keessa barbaaddus argachuu hin dandeenye. Haati baduu ilmoo isiitiin rifatte hatamtamaan poolisiitti bilbiluun gareegareedhaan ta'anii ilmoo isii suquu eegalu. Yeroo kana ture intalti maatii Sa'aadaa keessaa taate takka yommuu taatee kana dhageessu baduu ilmoo ishii duuban nama tokko akka shakkitu haadha ilmootti asaasti. Wanta dhageesse amanuu kan dadhabde Chanchan waan dhageesse poolisiitti himuu eegalti. Poolisoonnis Amarjitiin qabanii waan ta'e gaafachuu eegalu. Amarjit yeroof waakkatus akka dubbiin isarraa hin buune waan hubateef intalli badde eessa akka jirtu itti hime. Poolisoonni waan inni haasa'urraa oduu daa'imaati jedhanii shakkanis garuu taatee kana adda baafachuun dirqama waan ta'eef Amarjit itti mul'isaa jarris faana yaa'aa bosona naannoo san jiru tokko bira gayan. Boodas gara boolla tokkoo deemuun xiqqoo erga qotee booda wanti poolisootaa fi uummata achi jiru hunda rifachiise tokko uumama. Daa'imni baddee soqaa turan boolla keessatti lubbuun ishii darbee argatan. Amarjitis daa'ima osoo raftu akka argatee fi boodas gara bosonaa fiduun dhagaadhaan mataa bursee akka ajjeese dubbata. Oduun kunis yeroo gabaabaa keessatti wal gahe. Namoonni seenaa kana dhagaye hundi irra caalaan isaa Amarjit dalagaa isaatiin akka gaabbu tilmaamus dhugaan isaa garuu faallaa ture. Amarjit dalagaa isaatti gadduu miti nama waa balleesseen fakkaatu. Kan nama raajummoo Amarjit biskuutii akka barbaadu poolisootatti himuu isaati. Gabaabumatti Amarjit waan dalagetti bashannanaa ture. Bakka hidhamettis badiin Amarjit tanaan dura dalage ol ba'uu eegala. Kunis intala eessuma isaatii fi daa'ima dhiidduu obboleettii isaa turte kan ajjeese Amarjit ture. Yommuu kun hundi ta'u Amarjit daa'ima waggaa 7ti. Kan baay'ee nama raajummoo maatiin Amarjit ijoollee lachuu akka ajjeese Amarjit ta'uu isaa beekuu isaaniiti. Dalagaan isaatis sirrii akka hin taane yommuu itti himan Amarjit garuu maal balleesse jechuun itti qoosaa ture. Sababbiin isaas nama ajjeesuun Amarjit biratti waan salphaa ture. Kanarraa kan ka'es Amarjit nama xiqqaa addunyaa kan lubbuu hedduu galaafate yookiin ammoo World's Smallest Serial Killer jedhamuun moggaafame. Boodas akka seera Hindiitti waggaa 18 gal mana hidhaa seenuun waan hin danda'amneef Amarjit hidhamtoota umurii isaa wajjin mana hidhaa addaatti hidhame. Bara 2021 Amarjit waggaa 21 yommuu guutu akka miidiyaan tokko gabaasutti Amarjit hidhaadhaa bayuun maqaa jijjiiratee nama hidhaatti mana hidhaatii ala akka jiru dubbatama.
kabajamtoota maatii Akkoo Entertainment viidiyoo kun yoo isinitti tole like yoo yaada qabaattan comment channel kanaaf haarawaa yoo taatan immoo subscribe gochuu hin dagatinaa isinin jedha. Qophii kiyya har'aa kan irratti xumure kabiraatiin hanga wal garutti nageenyi keessan bakka jirtanitti naaf haa baay'atu.